Gatii kee yoo beekte gateetti bal'adhu. Namni addunyaa kana yoo jibbe keessaa godaanuu danda'a. Yoo jaallate garuu keessatti hafuu hin danda'u. Argite jiraachuutu ulfaata malee baduun hin ulfaatu. Hojjechuutu ulfaata malee nyaachuun hin ulfaatu. Kanaafuu isa jalqabaa wantoota keessa kee jeeqanitti balbala cufi. Itti aansuun sammuu keef yeroo kennee of mariisisi. Kana malees amantii qabdutti jabaadhu. Kana booda madaalliin jireenya keessirra. Inni kaleessanii gale. Maaf naa hin milkoofne wanti kaleessa ani eegale maa galma naa hin geenye. Gaa'ila kaleessa ani eegale maa fiixanaa hin baane. Karoora ani kaleessa karoorse maa fiixaan hin baane. Maa galma hin geenye. Wanti an kaleessa irra ture sun maa fara ija hin godhanne maa galma hin geenye. Gaa'illi kiyya ani kaleessa eegale yookaan nama ani kaleessa jaallachuu ture yookaan nama kaleessa jireenya kiyya keessa seensise maa fiixaan hin baane. Ashamar kafuun nagaan nageenyi kan kun kan jaalaa kabajaa bakka jirtanitti isiniif baay'atu. Hordoftoota Boonee Entertainment akkam jirtu nagaa keessan viidiyoo biraatii walitti deebinee jira. Warroonni maatiin taane maatii ta'a warri maatii taatan ammoo galatuumaan isiniin jedha. Ammallee laayik gochuun koomentii gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo maraati. Warri maatiin taane immoo maatii nuuf ta'an ammallee affeerraa keenya. Har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon kiyya akkuma jalqaba isinii eegale akkuma beektanii yeroo baay'ee nuti waan kaleessa darbarraa osoo gungumnuu wanti har'aa nurra darbaa jechuudha. Osoo nuti waan kaleessaa summaaf hin taane summaaf hin milkoofne summaaf akka hin geenye osoo jennu wanti har'a irra jirru innis darbee kaleessa ta'a jechuudha. Kaleessa nama ati jaallatte sun yookaan namni ati jireenya kee keessatti galchite jireenya wajjin eegalte sun yookaan jaalala wajjin eegalte sun situ dubartii badduu moo situ dubartii jabduu jireenya mataa ishee jiraachuu hin dandeenye situ dubartii haadha warraa bareedduu ta'uu hin dandeenye akka haadha warraa bareedduu ta'uu dandeessu yookaan immoo akka mana tokko qabattee jiraachuu dandeessu akka gaa'ila tokko keessatti gahee guddaa qabdu yookaan immoo akka nam tokkotti jireenya kiyyanuu yoon eegale jiraachuu akka dandeessu of beektaami. Galatoom erga wantoota kana hunda gochuu dandeessa taate erga haadha manaa bareedduu ta'uu dandeessa taate erga dubartii ogeettii ta'uu dandeessa taate erga dubartii beektuu ta'uu dandeessa taate erga dubartii daa'ima isheellee guddisuu dandeessu dubartii daa'ima isheellee waan gaarii irratti waan qajeelaa irratti jiraachisuu dandeessu erga taate erga wantoota kana hunda gochuu dandeessa taate bakki kaleessa ati dhaabatte sun bakka sin madaalamuu situ nama madaalamte bakki ati dhaabatte sanatu si hin mallemoo situ nama malle wantoota amma situ tuqe sana gochuu hin dandeessaami abbaa warraa keef nama gaarii ta'uu hin dandeessaami of beektaami haadha gaarii ta'uu hin dandeessaami of beektaami soo iddoo kaleessaatti dhaabatte sun iddoo si madaalure moo situ nama hin madaalle iddoo kaleessa dhaabattetu si hin madaalu situ bakka dhaabachuu hin malle dhaabatte situ bakka siif ta'uu hin malle dhaabatte situ bakka si ceesisuu hin malle dhaabatte malee situ nama badduutu miti si jedhe wanti kaleessa ati goote iddoon sun si hin madaalu situ bakka hin filanne situ bakka gaarii hin dhaabanne situ bakka siif malu hin dhaabanne situ bakka si ceesisuu danda'u hin dhaabanne bakka filatamee bakki dhaabachuun qabama jedhamee dhaabatamu situ hin dhaabanne. Kanaaf wantoota kanarraa wanti si gungumsiisu jiraare moo jireenya kee gara fuulduraatti akkuma kaleessa of beektu sanatti akkuma kaleessa cimtuu akka taate dubartii beektu akka haati kee abbaa warraa kee jira abbaa warraa ishee jiraachiste sanatti abbaa warraa kee jiraachifachuu akka dandeessu of beekta erga taate maaltu waan kaleessaa sana wajjin gufuu si nyaachise maaltu waan kaleessaa irraa si haasofsiise har'a jireenya haaraa eegaltee karoora baafattee akka kaleessa bakka sana bakka hin taane sana situ dhaabate malee situ nama hin taane miti barra ati of beekta beeki
ati dubartii akkamii akka taateef beekta bara. Ati dubartii dhiira lakkooftuu miti beeki. Ati dubartii sagaagaltuu miti beeki. Garuu maqaa kana hundumaa akka namni akka dubartii sagaagaltuutti si ilaalullee, akka namni akka dubartii kashalabummaatti yookaan kashalabbeetti si ilaalullee, akka ati dubartii karoora hin qabnetti si ilaalu kan taasisellee bakka ati dhaabatte sana, bakka ati karoora kee keessatti geessifte, bakka ati qubatte sana malee si miti jechuudha. Soo iddoo sanaa baatee jireenya mataa kee jiraachuu wanti si dhorku jira hin jiru. Innuu ati dubartii of dandeessu dharee. Innuu ati dubartii gaa'ela ishee keessatti gahee guddaa uumte jiraachuu dandeessu dharee. Ati bar ishee har'a mana ormaa keessa teessee itti gaafatamummaa mana ormaa fudhattee haati iddoo daa'ima ishee kan hin beekne, iddoo abbaa warraa ishee kan hin beekne, wayyaan abbaa warraa ishee eessa akka taa'u kan hin beekne, wayyaan daa'ima ishee eessa akka taa'u kan hin beekne, wayyaan isheellee eessa taa'u akka hin beekne. Ati bar ishee har'a mana namaa kontirool gootee itti gaafatamummaa mana namaa fudhattee jiraachisaa jirtu bara. Soo ati akkamittiin jireenya mataa kee jiraachuu dadhabdare? Akkamitti bakka gadi aantummaa ofii laattaati? Akkamitti iddoon taanee ofii laattaati? Ati bar mana haadha ormaayyuu kontirool gootee jiraachuu jirta bara. Soo ati dubartii jabduu mitiire? Ati dubartii beektuu mitiire? Warroonni kaleessa kee irraa gunguman har'allee si kuffisuu warra barbaadan, warra karoora kee irra ejjechuu barbaadan, warra ati akka jabduu taate mul'istu hin barbaanne, warra ati akka taratii teessee seenaa kee kaleessa haasoftu warra barbaadu, ofii isaan immoo darbee warra deemuu barbaadu bara. Sii galee kanaaf ati erga of beektee, erga jabduu akka taate beektee, erga jireenya kee akka jiraattu murteessitee beektee, waan kaleessarraa wanti si gugubsiisu abadan hin jiru. Inni guddaan an dubartii cimtuudha. Ofisa beekta. Waraana haadha ormaayyuu, ija haadha ormaayyuu, ija abbaa ormaayyuu, ija dhala ormaayyuu dandeessee itti gaafatamummaa mana isaanii fudhattee waa hunda mana wanti dhumu yoo jiraate itti gaafatamtuun sii, meeshaan isaanii kan hir'atu yoo jiraate itti gaafatamtuun sii. Soo ati dubartii itti gaafatamaa mana kee fudhachuu hin dandeenye dhaare. Kanaaf bakki ati kaleessa dhaabatte bakka si hin malleemu situ nama hin mallere. Bakki ati kaleessa dhaabatte bakki ati kaleessa turte bakka si hin mallee jechuudha. Bakka si hin madaallee jechuudha. Bakka si hin taanee jechuudha. Kanaaf erga wantoota kana hunda gochuu dandeessa ta'e immoo jireenya haaraa akka hin jiraanne, nama kaayyoo qabu faana, nama karoora qabu faana, nama bifa qabu miti beeki, nama tujjaara miti beeki, nama akka kaleessaallee bakka badaa sanatti si gatu miti beeki, nama jireenya kee keessatti seensistu ati, nama kaleessaa wajjin wal bira qabdee namni kun eenyu, maal fakkaata, osoo hin taane maali, kaayyoon isaa maali, karoorri isaa maali jettee xiinxaltee jireenya kee keessa seensistee dubartii cimtuu taate hiriyyaama qabdu kan utuma haadha warraa si hin godhatiin, utuma abbaa warraa si hin godhatiin iyyuu bakkuma inni jirutti kabaja laattee fi jireenya kee oofachuu dandeessa. Innis jireenya isaa oofachuu danda'a jechuudha. Guyyaa rabbi jedhe immoo silaa guyyaa waaqaa oolan qabu. Gaafa sana immoo haadha warraa isaa taata, abbaa warraa kee ta'a jechuudha. Kanarraa kan hafe ati du'ii malee bakka gadi aantummaa of hin kenne. Inni of beekta waan taateef, of beekta waan taateef ati akkoo dandeessu warra, ati akkoo haadha obsaati warra. Innumaa namni jireenya mana
itti mana isaaf gahee dhabaa. Bakka ati dhaabatte sanatu bakka si hin geenye bira, bakka si hin taane bira. Kanaaf wanti sun taree bira, kanaaf wanti sun darbee bira. Garuu nama badasan, bakka badasan, ati har'a nama guddoo taatee bakka guddoo geessee, waan guddoo irra geessee, jireenya guddoo jiraattee agarsiisuu qabda. Diinota keellee nama badaasanallee. Yeroo ati bakka hin taanetti kufte sana, yeroo ati iddoo hin taanetti kufte sana, namni quba sitti qabu nama meeqa barra? Nama gaarii miti kan namni quba sitti qabu. Gaariin ofiifuu gaariidha. Gaariin ofiifuu gaariidha. Gaarii yoomiyyuu maqaa sin dha'u beeki. Gaarii yoomiyyuu sin tuqu. Gaarii yoomiyyuu sin tuqu. Kanaaf warroota kaleessa bakka badii sanatti sappoortii si gochaa turan, warroota kaleessa bakka badii sanatti iddoo sun akka waan gaarii ta'ee, bakki sun bakka bareedaa akka waan ta'ee warroota sappoortii si gochaa turan gaafa iddoo sana keessa harka kee fudhattu immoo warra deebi'anii quba sitti qaban isaaniin ati duuba kee keessa dhaabattee osoo hin taane deemtee agarsiista. Kuftee osoo hin taane kaatee agarsiifta. Laaftee osoo hin taane cimtee agarsiifta. Oduun osoo hin taane hojii. Siigala. Kanaafiyyuu wanti atitti waan kaleessaatti gadi aantummaa ofii irratti qalbii of cabsite tokko illee jira obboleetti kiyya. Bakka sanatu si hin madaallee dhabar. Situ nama wadduu miti bar. Bakka sanatu bakka bada. Nama sanatu nama ati wajjin karoorsite sanatu nama bada. Nama si hin taane. Siigale. Nam tokko bar. Al torba kufa. 8 ta'a. Siigale. Kanaafiyyuu bakka kaleessaa ol buufti wanti ati of ceebbaatu fi tokko illee jiru. Waan ati haaraa uumte goote takka illee jiru. Siigale. Waan haaraa waan uumte takka illee hin jiru. Waanuma lafa kanarra jirutu ta'ii nama biraa irratti ta'utu ta'ee milkoofnee darbe. Waan hin milkoofneef immoo anatu dubartii kashalabbee miti. Anatu dubartii badduu miti. Anatu dubartii gadhee miti. Bakka sanatu bakka badaa. Bakka sanatu bakka gadhee. Bakka sanatu na hin madaalu. Akkanatti famansiiftaa jechuudha. An osoo nama badduu taate, an osoo gadhee ta'e, yookaan ati osoo badduu taate, ati osoo gadhee taate har'a jireenya ormaa kana itti gaafatamummaa fudhattee mana ormaa kana keessa waggoota muraasa lakkaa'uusisuu miti halkan takka bultu. Halkan takka. Innuu ati dubartii jabduu waan taateef, dubartii ogeettii waan taateef, beektuu waan taateef mana ormaa keessa waggoota hedduu jiraatte. So isa kanaafi wanti kaleessaatti wanti labbeessi cabuuf illee hin jiru. Irraa baratte. Bakki sun akkasii hin madaalle barte. Namoota kaleessa iddoo sanatti sappoortii si gochaa turan illee har'a gaafati iddoo sanaa kaatee jireenya mataa kee eegaltu. Gaafati daandii mataa kee qajeeltu. Warroota har'a quba sitti qaban ayiduutti kee jettaa. Innuu gaafati kuftellee si faana hin kufa waan ta'eef. Si faana hin kufan. Si qofaa barkan kufu. Ga'een isaanii maali? Quba sitti qabu. Siigale quba sitti qabu. Ati har'as borus ani maali? Ani nama gaarii. Afaaniin miti bar gochaan. Hojii. Kanaafuu bakka kaleessaa sana bakkichatu si hin madaalle, nama sanatu si hin madaalle.
iddoo sanatu si hin madaalle malee situ nama madaalle miti. Kanuma jechuu barbaade. Kanaafiyyuu waan kaleessa irratti wanti mataa si nyaatu, wanti mataa si dhukkubsu takka illee hin jiru, hin jiraatullee. Ati dubartii cimtuu, ati dubartii jabduu, ati dubartii beektuu, ati dubartii waa hunda gochuu dandeessu, dubartii haadha manaa gaarii ta'uu dandeessu, dubartii abbaa gaarii dhala isheef irraa argachuu dandeessu, dubartii abbaa dhala ishee qabachuu dandeessu ta'uu kee of amansiiste jennaan dhumate. Kana hundi erga of amansiiste immoo ati dubartii badduudha are no, ati dubartii badduu miti. Ati dubartii cimtuu, beektuu. So kan kaleessaa sana akka haamileef naasee ammaa jechuudha. Haamileef naasee kan bara namaa jedhamu, kan bara 2025 jedhamu, kan bara ofuu garuu kan bara 2016 jedhama jechuudha. Kanaafuu bara dhufu bara haaraadha mitiire sanumaa jechuudha. So isa kanaaf isin hundi keessanuu jaalatamtoota. Nagaan tura yaadni kee yoo isinitti tole laayik godhaa. Akkuma kan koomentii inboksiitiin yaada keessan nu kaa'uu hin dagatinaa. Isin jaalladha. Askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufee taanti jaansin argaa. Askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufee taanti jaansin argaa.